Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota haadha cabsaa akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kodha galata rabbii baga jiraattanii. Aloo. Qoy maal taate WhatsApp irra jirtu bara. Maal taate? Eessa deemte? Suuqii? Xiqqoo ture sii dawwala bakka. Xiqqoo ture sii dawwaluure? Ahuun barbaanne garuu silumayyuu viidiyoo waraabuudhaaf hin gattaa'ee jira. Silkii si amma ammaa seeneen ilaalee dhabe. Footoo wayinatti ergitee achumaan badde na dhoksiteetu deemuutti jirti. Na dhoksitee jechuudha akka galaa jirtu. Beeku nan beeka garuu akka isheen boritti galtu hin beeka malee akka isheen har'atti galtu hin beeku ani. Jechuun waan hin jiru tokko hin qabu nagaa na galtu malee. Isheenumtiyyuu nagaa na galtu. Nagummaa isheen galuun iyyuu waan guddaadha garuu jechuun. Na dhoksiteetu deemte garuu homaa gochuuf hin danda'u silumayyuu jechuudha. Viidiyoo moo waraabee ergaaf hin jedhe biisii taatee akkatti viidiyoo waraabdu dhabde anillee isheen viidiyoo waraabuu diddeenaanis viidiyoo waraabuu natti toluu didde yoo isheen yuutuubii irra hojjette malee natti hin tolu. Takkaatuun viidiyoo gadi hin dhiisanii oolee buleen beeku. Garuu jechuun sababii isheen viidiyoo waraabneedhe ani bor galteedhe har'a viidiyoo waraabee ergaaf jedhe itti qophaa'ee ta'e footoo wayinatti ergitee isa uffattee jirti. Anaan garuu bor hin deemaa gaafa tokko hin deema naan jette har'a isaarraa kan hin deema naan jette jechuun na goyoomsitee deemte jechuudha. Dhaala baqqaa waan namni godhu tokkollee hin qabu waan ta'eef yeroo hundumaa jechuudha waggaa 3 olii ergii wal barree baay'een jaalladha baay'een kabajaa. Baqa haadha kootii yoon jedhe soba hin qabu anaa fi haadha kootii. Yoon balleesse natti dheekkamti yoo waan hin taane dubbadhe natti dheekkamti yoo waan rakkadhe isheen naqee gaafadhaa waa hundumaa isheedhaan hin mari'adha bakka waan hundaa kooti dhugaa rabbii tokko ijoolleen tokko kaleessa dheengadda wajjin guddanne hin jiru guddina koon jaallatan na hinaaf isheen garuu guyyaa tokko na hinaaftee hin beektu guyyaa tokko yaada ishee natti jijjiirrattee hin beektu yoon balleessaa kana waa tokko balleesse kana balleessitee jirtaatii daqee akkana godhi daqee akkas godhi naan jetti yoon nama lolee koomentii kana jalatti ijoolleen na arrabsanii yoon nama lole ishee ilaalladhe ollaan irra jirti moo hin jirtu jedhee mana barumsaafaa ijoollee fuuchuu deemti ollaan irra jirti moo hin jirtu jedhee ilaalladhe tan mataa ishee ilaalladhe yookaan immoo yuutuubii irra gadhee ilaalladhe akka isheen ollaan irra jirtu isheen hin jirtu taanaan koomentiin namaa deebisa. Guarabbii koomentii namaa deebisa ijoolleen na arrabsanii hin dhiisu anillee nan haara waan ta'eef ijoolleen gaafa karaa malee natti darbite nan loltu anillee haariin lolaa jechuudha. Ishee ilaalladhe lola utuu isheen hin dafee arrabsee ijoollee koomentii kaasaa jechuun natti dheekkamti gaafa dhuftee jettu ammas rakkoon qaba ollaanii marra jirti garuu hunda caala nagaan galee haadha koos hin jaalladha hedduu tokko si kabajaa utuun si bira jiraadhee jaalalan siif qabu akkanitti siif ibsu anumatu beekaa garuu na biraa deemuu keetu hedduu tokko na gaddisiisee maaliifi yoo viidiyoo ajandaan jiraate itti wal waamnaa isheen na waamti an shabakaa cufadheen ta'a shabakaa hindiniin qabu shabakaa tiktokii waraabuuf shabakaa iimoon qabu an shabakaa yuutuubiitii fi waasaappii qofan qabaa bakka tiktokii ajandaa kana argitu eeddeetu itti na waamti jechuun kottaa baluun seenee jiraate kottu waraabduudhaan jetti yoon hin jiraanne immoo miiseejiin argine immoo ofisheetii waraabdee na argite ofisheeti na dura gadi dhiifattu otuun gadi dhiifatanii viidiyoo na dura gadi dhiiftu ergiin gadi dhiifadhe raawwadhee itti deebite ofisheetii waraabbatte ani immoo gadi dhiifadhe jechuudha. Bakka namamma isheen haa ga'uyyuu hin jiru dhugaa rabbii wal hin beennu wal argine hin beennu miidiyaa kanarratti wal beekna asumarratti wal jaallanne bakka ani obboleetti tokko obbola 3 qaba haadha keenyaan adda lama tokko haadha kootiin tokko ishee haadha kootiin tokkootii fi sigee adda baaseen ilaalu jechuudha hedduu tokkoon jaalladha hedduu tokkoon kabajaa. Wallahi kabajan iseef qabu daangaan qabu jechuudha. Baay'ee tokkoon jaalladha dhugaa rabbii.
dhugumaan anaani boriin galanaan jettee viidiyoollee waraabee fi yuutuubii ishee irratti gadhiisee galateeffadha. Dadhabbina biraa qabdi jedhee anaatti qophaa'aa jiruutu hin galtitee amma suuqii dhaqaan jiraan jette waan isheen jette beeku meeda walii gaafadha ammas na dhostee galtitee. Rasiida achitti hojjetu cufame garuu kan Itoophiyaa keessaan qabaayyu. Kan Itoophiyaa 320 qabachi numateen achitti hojjetu kunoo. Ittiin dabalee gaafadhu illee hin qabu jechuudha bakka. Dhumatee jiran hojjetu. Kan Itoophiyaa dawwalu keessa jira garuu dheengaddan guute. Achitti hin dawwalu. Kunoo rasiidii keessa jira garuu hojjetu. Isin immoo waasaapii irraa baddee jirtu suuqiin naqaatti sobdi bar suuqii dhaqaan jirtu numa galte malee. Anu bor galtisee maa uffata maal gochuu uffattire? Uffata kun naan ta'uu ittee natti ergite uffata uffatteetu kanan uffadhee deemuufanii qophii ittiin jiraasa horiitiif narraan bareedu naan jettee natti ergite. Anu itti deddeebisee sagalee itti qabnaan hin jirtu. Hundaafuu gaa rabbiin nagaan si haa galchu. Rabbiin immoo nama walitti naannee wal arguu haa godhu. Waan hin jedhee dubbadhu sin qabu dhugaa rabbii. Baay'ee dubbachuus immoo hin danda'u. Sin jaaladha haadha koo nagaan naa galii nagaan maatii keetti qe'ee nagaa biyya nagaatti rabbiin si haa galchu. Bakka waan jedhu tokkoyyuu hin qabu dhugaa rabbii. Waan yuutuuba irratti maqaa sigee maqaa haadha cabsaatiin hin jammari yuutuuba haadha cabsaa irratti gala dhiifattu. Bor deemti bor galgalan deemanaan jette bor galgala deemti jedheetanii ganama gala dhiifattu har'a waraabee bulaadhee sagaleetti qaba uumama tokkoon seenu sagaleetti qaba uumama tokkoon seenu na shakkee dawwaleeno akkasii bakka dubbachuus hin danda'anii rabbiin nagaan si haa galchu. Karaan akkasiif haa ta'u siin jedha hedduu tokko si jaaladha hiriyaa akkasiin argattanii hiriyaa akkasiitii argadhee sin beeku obbolaan kooyyuu. Obbolaa dhiiraas ta'e obbolaa durbaas ni qaba. Nama amma isheen ga'u tokko illee hin jiru dhugaa rabbii. Nama amma isheen ga'u tokko hin jiru. Yoo rakkadhee yoo haati kiyyaa ani kaardii keessaan qabaanne isheen kaardii keessaa qabaatte isheen birrii qabaatte isheen tergaa fi bakka hedduu tokko na gargaarti dhugaa rabbii. Haadha kiyya dawwalii jennaan ani saantima keessaan qabu dawwaliif jennaan hin dawwalti. Dawwaltee sagalee mammaadha waraabde immoo sagalee haadha kooti waraabde immoo indaganaa achees telegiraamiin annatti ergitee dhaggeeffadhu akkas akka jedhanii naan jetti bakka hedduu iccitii keenya waliin dhoffannu waan godhachuuf kaane waliin dhoffannu hedduu bakka sababa kanaatti iyyuu na dhoksite sakkitee anoo guyyaayyuu viidiyoo dalaguun dadhabee dhugaa rabbii viidiyoon dalaguu dadhabee ala taayin bu'aa oole. Namni hin jiru bakka namni hin jiru hiriyaan hin jirtu siyaana hiriyaan namni hin argatu beekta. Dhugaa rabbii hiriyaan hin jirtu hiriyaan akka isheetii hin jirtu obsa qabeettii amala qabeettii kana badee sana badee hin jettu akka biyyaan hin jibbitu namni lafumaa keetu na jibbasuma yuutuubii kanarra hojjedhu jedhee na jibba isheen natti hin jijjiiramtu daqiiqaatti sagalee naa qabdi yoon badee maa badde jetti ofii isheetii viidiyoo waraabdee naa ergiti jabaadhu naan jetti na gorsiti bakka nama hamba seenaa qabu addunyaa mahanraayyuun argadhu dhugaa rabbii. Rabbiin si amali keessu haadha ko rabbiin si faana bu'aan hin jiru qabu wallaahi. Takka viidiyoo hin dalagin oolu yuutuubii irra wallaahi takka viidiyoo hin dalagin oolu har'a ala taa'e aduu keessa taa'e tan boo'aa oole jechuudha. Hedduu tokko natti dhagahame wallaahi. Maaliif isa amma kana ofii isheetii galaa jirtu yoo birriin si hanqate birrii yoo si ga'u baate kottu birrii achi oliin si deebisaa birrii achittiin ergaatii haala mijeessee kottuun gallaadhaan jette. Anis nan galan ture karoora qabna ishee wajjin galu garuu karaa cufaa ta'e karaa tasii cufaadha banamee jiru karaan kan keenya cufaadha galuu hin dandeenyu warra waraqaa hin qabne warra waraqaa qabu galaara malee suudii keessa siraasee wajjin hin galan ture sababii koottitu na eedde ji'a ja'a guutuutti dabaltee hojjette sababii anaa wajjin galuuf karoora qabdu jechuudha.
Ammoo waan hin godhu tokkollee hin qabu. Carraatu sirraan hambise waan ta'eef inshaalla yoo rabbi jedhee wal agarraa si arguun barbaada. Rabbiin biyya nagaatti si haa galchu karaan kara nagaa siif haa ta'u siin jedha. Waan hin dubbadhis waan hin jedhus hin qabu dhugaa rabbi. Bakka rabbummaan si kadhadha. Rabbummaan si haa milkeessu akka mala keetiitti akka yaada keetiitti rabbiin si haa milkeessu rabbiin harka namaa sin ilaalchisinii. Waan yaaddee waan karoorfatte rabbiin siif haa guutu. Hedduu tokkon si jaaladha dhugaa rabbii jaalalan siif qabu kana jedhees himachuu hin danda'u. Naaf galatoomi jiraadhu. Rabbiin si faana haa bu'u siin jedha. Maalan jedhame waan jedhu sin qabu. Du'aayi godhaafi rabbiin nagaan ishee haa galchu. Saayidoon faan maalirra jiru viidiyoo gadi hin dhimne har'as kaleessa si gaafadhu warroonni naan jettanii gaafadhan jira nagaa isaaniitti rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Waan isaan irra gahan immoo isaanumti bifa viidiyoon isiniif haa gadhiisan malee ani citii isaanii fuudhee ol hin baasuun isiniin jedha waan irra gahan isaaniyyuu bifa viidiyootiin isaanumarraa dhagahan isin jedhaan isaan jalaa fuudhee hojjedha malee iccitii isaanii ol hin baasu jechuudha. Kanaafiyyuu nagaadha nagummaa nagaa qabu rakkoon tokkoyyuu hin jiru isaan irraa adda baafattu homaa yaaddeynaa isiniin jedha galatoomaa.